nama isii beeku waan hin godhuun beeku haa bakka. Isii bira hotee. Awo jaalala dhugaa irraa galee. Ammallee ifuma dho'isiti jechuudha. Siin jaaladhu naan jettu siin jaaladhaas naan hin jettu jechuudha. Amaluma dhalaa. Walakkuma kana jirti. Walhummoo naaf isiin yeroo guddaa baay'ee kumatti jedhu garaagaraa. Baajaaji sana gaanonni akka biraa fudhata. Baay'ee gisee jaalala akka biraa fudhata. Qabeenya itti yeroo hunda na gorsiti jechuudha. Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa qormaata jaalalaati. Hayiga daawwattoota keenya sagantaa keenya qormaata jaalalaatiin walitti deebinee jirra. Akkuma aadaatti har'as keessummaa haaree qabanneetti isiniif dhufne. Isinis hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jecha kallattumaan gama keessummaa keenya haaraatti isin dabarsina. Baga nagaan dhufte. Hayyuu jalqaba irratti gaa maqaa kee nuuf himi. Maqaan kiyyaa Mustafaa jedhama. Mustafaa, okey nama qoruuf dhufte. Inni qoruu keessaa Aswaan jedhama. Jaalalleetii jechuudha. Aswaan maashaallah maqaa Aswaan jedhamu zaffaraste har'a asirra dhagoo kiyya hedduu natti tolee maqaaleen hedduu yaamamee jira. Har'a gaacharraan fidee Aswaan irratti darbee yaa gaamee gaa Aswaan tana akkamiin wal bartanne xiqqoo mudannoo akkaataa wal barnoota isinitti qorraan ibsime. Naaf Aswaan akkaataan itti wal barreemi jira. Garuu naaf Aswaan wal barumsi keenya hedduu takka ulfaata ture. Hedduu akka giseen isii wajji wal baruudhaaf yeroo dheeraa na fudhatee jechuudha. Isii wajjin wal baruun wajjin wal bara jee giseen arge yeroo duraatti mana barnootaatti hin arge. Gisee wajjin wal bara jeetti dhiyaate nama fuula namaa halluu miti. Nama koostaarra. Na balaaleffattee jechuudha bakka. Dhiirtee hedduu dhala akkasii feetii dhugamu kan. Dhugaadha. Isii itti dhiyaachuudhaaf dadhabee saayittiitti isii taniin isii wajji wal baruudhaaf isii dhiyaate illee saayittiitti isiitiis nama na jaalate taatee. Ifiifuu si jaalatti jechuudha. Ifiifuu na jaalatte jechuudha saayittiitti isii. Egaa isii wajji haasoo eegaltee si jaalatte moo duraanuu gisee itti dhiyaatte? Osoon isii wajji waliin jaalatin nama kanaan naatee jee kaniin isitti maddee isiidhaa wajji waan jechuu barbaade namni kun firra sin jaalatu firra dhiisii jee isiin immoo karaa siitiin nattas deebi'uu barbaade. Bakka gabaabdumatti isiin isii sanirraa si deebistee ifiifsee eegalu. Akkas barbaade jechuu isiin. Baatii sadiif akkasitti shororkaa san keessa hojii baanee beeyte. Achii booda amma gisee nama isii dhiisnee saayitiitti isii sana dhiisee isiittiin dhiyaate. Isiinis kanuma na jibbitu kana na dubbisuu hin feene kana dirqitti jechuudha. Itti dhiyaatee dubbisee bakka akka obboleeyyan na dubbisiin jeen. Akka obboleeyyan na dubbisee na rakkoon qabu jettee akka obboleeyyanitti yoo ta'e na dubbisuu eegalte yeroo dheeraadhaaf jechuudha. An bakka jaaladdeeti malee obbolummaati miti. Giseen an itti himu jeesiin jaaladhaa giseen jiru ani akka obboleeyyan yoo taate malee narratti sun ta'uu hin sun dubbisiin minaan jetti beekte. Akkas ture isii amata baatii 8 moo kana osoo bakka bootaa jaalalaa siin qabu naan jettu hojii deemnee jechuudha. An jala deemee jechuudha. Yeroo nii fi baatii 8 kana keessatti akki lama jira beekte. Si hojii hoflaa si hojii taphachaa normaal gisee jaalala dhiyeessiteef qofa lakkiisiin jechuufi xiqqoo gisumaatti hojii dubbatu kanaaf fuula si kannaadhaa baatuma xiqqoo suma hojii dubbachuuf dhuma. Bakka yoo waa'ee jaalalaa haasa'uu baadde normaal na hojii taphattee na hojii na qofalti. Akka kaaniin na hojii qofaltee ni taphatti jechuudha. Garuu immoo yeroo jaalala yoon dhiyeesseef isiin waan didachuu bakka akka obboleeyyan yoo taate malee narratti hin dawwalin siin hin jennee minaan jettee lololti jechuudha. Egaan tasfaa qorratee bakka dakkaamee booda dakkaamee anna abdii muradhe jechuudha. Sirra. Baatii 8 giseen jala deemee siin tan nama na jaalatu ta'uu si dhabee agartee bakka irraa miila gabaabsadhe naati dawwaluu eegaltee jechuudha booda. Kana abdii murate gisee eegalte jechuudha. Kana bakka eega isiin na dubbisuu eegalte kana anis kaa bakka amma lubbuun na deebitee dubbisuu eegalee akka malee jaalachuun ture beekee. Daran jaalalti si eega isiin naati dawwaluu eegalte kana fa'aa
daran na cimtee jechuudha. Cimte maashaallah. Saahiboonni hiyyanii maraattee nama sin jaalanne baatii 8 jaalattee akkana jala deemtee ammallee akkanatti akkanata akkaan hin taaneef hin qabu gaafa san. Sanii si gaafachuu deemuu dha baatii 8 sana keessatti dhiirti dhalaa jaalattus akka kannaa fa'aa waa fa'aa bitanii waa bittee fi ni beekta. Akkasii jaalattuuf jettee. Kennaa yoo guyyaa tokko silkii qacarraa yoo irra dhaamse nan dubbistu beekte. Dalagaa fa'aadha jiraachuun hin mala nama keessa fa'aa jiraachuun hin mala. Yookaan silkii anaa nama dubbisu jiru fa'aa dawwaltii ture gaafa osoo nan jaalatin ture anaa beeku dawwaltii ture osoo nan kaasne yoon dhiise nan dubbistu araaraan wanni inni araarfadhuun giiftii fuudhee geessee fi araarfachuu fa'aa. Giiftii samee fakkeenyaaf maal fa'aa waan bifaan? Bifaan giiftiin jira beekee kan hin geesseef shokolaataa fa'aa. Ati kitaaba lalaa badde kitaaba lalaa harkaa qabda dhalaa waan gurguddoo irra waan sadii irra bana karameellaa shokolaataa maastikaa baanaana waan akkana kana fadhan. Giseensi jiru shokolaataan kun gosa lama beekte shokolaataa giseensi jiruuti xiqqaa kana seen kakaalee geessee fi yeroo guddaa akkasi. Waan isin barbaaddu waan akkanaatiin barbaadda naaf jennaan fuudheetu maan geessaa bira jirtu biraan jira bakkaan fadhee hin jiraatu. Sirrii jaallataa jechuudha. Hayyee dhiirti hedduun dhalaaf waa kannuu gosa lama jira beekte gariita dhalaa jaalatteef waa hunda kannatee akka fedhisaatuu fi dhalaaf waa takka bituun uumaa ta'uu jiru. Kanaafuu ati namni nama jaalatu tokkoof yoo waa kan akka milan. Inni nama jaalatu. Kannuu ni taa'amu tokko. Jaalallee isaatiif. Maallaqa fa'aa kannuu fi waa bituu fi silkii fa'aa bituu fi kana akka milaatan. Dhalaa jaalannaan kannaan noormaaliidha. Kannaa ta'utti. Kannamuu fi qabaa jechuudha. Kannaan rakkoon qabu jechuudha. Isiin caalu. Isiin caalu jechuudha. Waan jaalalan caalleefu kannaan maa rakkoon qabu jechuudha. Kan nu qabdaaf. Dhiirti akkasitti ilaaltu akka karaan jirree. Dhiironni gariin jiranii akkamitti dhalaa qabu. Anuu naan jechaa turan kaasaayiboonni eegiseen shukkule. Andi sumarra nyaatti. Jaanii fa'aa bakka hawwatiin keessaa. Siduu baay'is. Silaa taajiree minaamin naan jaanii beektaa. Silaa akka abbaa qabeenyaa taate. Mucaasanii isa nyaachis jira minaamin naan jaalannu gaafa sana. Garuu immoo tun takka mul'attu ture natti gaafa sana jechuudha. Jaalala qofa. Jaalala isii bichaa bakka isii naannuma dubbisuu bichaa irraa annaa jaan. Nama isii beekuuf waan hin godhuun beeku haa bakka. Isii dhiisi. Isii bira hotee. Haa jaalala dhugaa irraa galee. Yaa jechuun jaalalaa si goosisa. Haa jaalaltii fala gooyitaa biyyaan. Jaagurran qabdu diimtuu gurraattii dheertuu gabaabduu hin jettu jaalalti. Kanaafuu wanni ati gootes tarkaanfuma sirriitti jaalalaaf jecha anuu akka mataa kiyyaatti. Niin godhaaf waaliif hodhuun waan feetu. Maaliif lubbuun tiyyallee taatu maaliif nama kana isaaf jecha jiraattaa jaanna rabbi cinaacha keetirraa uumamtee. Gizee gizee numaa maaliin jaa gizee cinaachi gamanaa na dhukkube. Walleen isiisan dhukkube. Maaliif cinaacha keetii bare akkasii beekte meegaa mee isii tanaan mee yeroo jaalalaa hojii turtan keessatti yookaan immoo gizee wal baru jirta yeroo isiin si gammachiifte takka waa'ee jaalalaatiin waa'ee seenaa osoo jirantu lafa dhaabbatee na fakkaata. Boodarra haa bakka itti jaalala wal gaafatan akkaataa itti jaalala seentan. Eessa? Baatii 8 booddee giseen bakka namni kun dhuguman nan jaalatu akka nan dubbisus hin barbaadu jee bakka seenaalee tiktookii fi sooshaal miidiyaa irratti hedduu takka dhagayaan ture. Sanii wajjin kan wal qabateen bakka namni biillee kana jala deemee naaf hin beekin ganaallee naaf hin beeku jechuudhaan irraa if qaqqabee jechuudha. Gisee kanaa booda isiin naa dawwalaa turte gisee dubbisne achi booda gisee akka obboleen na dubbisaa turte anis achi iddoo isaan ittiin baafanne jechuudha sila jaalalaa gisee isiin naa dawwalee galte jechuudha sila jaalalaa ittiin baafanne bakka irraa hin if qabe akkuma isiin naa dawwalte wajji haasa'eetuma akka obbolummaatti wajji dabarsine gisee osuma akkasii wajji deemnu guyyaa tokko sila jaalalaa seene maaf naaf hin dawwallee naan jettee wanni siin dawwallee kan feeti maaliin jeenga. Jaallatee jechuun normaala yoo sii dawwalee sii dawwaluu baatteefis rakkoon jirtuun jeenga. Akkamiin normaala ittaan naami jettee isiin amma iska har'aatillee agartee kan baafattee haa bakka jaalala abaluu sanniin jaaladhaa jettee afaaniin baafattu natti hin fakkaatu beekte ammallee ifuma dho'isiti jechuudha.
Siis hin jaaladhu naan jettu sin jaaladhaas naan hin jettu jechuudha. Anuma dhalaati. Walakkuma tana jirti Dhalaa jechuudha. hedduun argan. Dhalaa hedduun siis argachuun fedhan siis dhabuun fedhan. Yoo si Isiin dhabe- gana warra akkasiisanii keessa jirti jechuudha. Wanni niin ani gana qormaata kanarratti as bee akkamii haa yoo rakkoon jiraatte haa nama biraa ka jaalattu yoo jiraatte haa himtuu kaan saniin hin baruu dhufee jechuudha. Kanaafuu ati parsantii 50 yoo sin himnes dila sitti hin dhagahamu. Natti ni dhaga'ama. Ayyoo isiin silkii na jalaa hin kaasne yoo akka waan ibiddii as keessaa na qabatee bakka na gubata. Jechuun ati dhabduus carraa kiyyeetta malee jaalala ishii numa qabdaa jechuudha. Numaan qabaa Kanaafuu gaara carraa bareeda. akkasii sanii. Yoo si dhabde yoo wal dhabdan isiin miidhan malee ati miti. Maaliif nama amanamaa dhabdi waan ta'eef jechuudha. Dhugaa. Amma yaadni kaasoo keetiraanaaf godhu jirutti xiqqoo walumarraa beekuu takka malee daayireektii siin jaaladha jettanii jaalala walitti himattanii jiru. Ani itti maddee Qeebaltee. isiin dhimma qeebaltii garuu immoo isiin takkaa isiin jaaladhaan jettee Bakka siis qeessarraas qeebalteeti siis naquu diddee siis baasuu diddee akka takka giraasii akka abbaate jechuudha. Itatti si galchite. Siin jaaladhaa gisee ittiin hayyaa warra joomsa. Warra haayima fixu sana. Galatoomii. bagana jaalattee rakkana juusan. Anillee hin beektu. Ati yoo nan jaalattu minaan giseen jiruun siif hin himu. Nimtu. Hin himu. Bakka Amala addaa fi Kana ajandaan godhu duyyeet maananis jaampi firee chaawlaa fi dubbii kana. saa. Bakka sila akka naannaa kan takkaanatti hin baafatin sila bultii teenyaaf haasoitiin gisee hojii haasoin jechuudha. Ayyuu bareedaadha. Jechuun waliin haasawaa keessan keessatti irra guddaa bilbilaan immoo teelegiraama, waatsaappaan akkanaatiin haasawuutan Irra guddaa bilbilaan haasoin sagaleedhaan. sagalee jechuudha. Yeroo baay'ee takka takka chaatis ni godha. Eh, Okay, fakkeenyaaf akka tasaa tahee yoo guyyaa takka piroofaayilaa irra footoo dhiiraa biraa isii kaayyattu agarte maaltu dhagahama? Haasi jettaa immoo laatees moostamoo akkam Miirri kee akkam. itti aartamu Anniin haaraa garuu ittiin kaasii hin jiruun jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kaasii hin jiruun jechuudha ammaaf. Sila duraan taate kaasii minaan munniin jaanii amma garuu hin jiruun jechuudha. maaliif? Anuu wahiin baruuf isii haa. Yeroo Waan irraa baruu dadhabee jiraame tanaaf jechuudha. Garuu immoo niin haaraaru. Keessa dhiifataa jechuudha. Warra calleessan. Waan akkanaa kana keessatti waan na qunnamee jira. Silkii ol qayyaranii naaf isiin jechuudha. Silkii ol qayyaranitti teekstii nama hojii haasofte takka argee teekstiin sanattuu takka naa dhukkubsite ittiin dhukkubsadde ilmaan haaree jechuudha. Sanii booda ummaan xiyyeeffaan hundi agaranii jechuudha. Wayi nama ammallee fuudhanii bakka hanqitiif darartaa firraa yoo dhiistu maaliif Waan sirra geessan isaan beekan jechuudha. Akka sababa siitiif ta'e akkamiin beekuu danda'a? niin himeef dadhabee jechuudha. Qabuu dadhabee. Gaddaaf hin ta'u. Gandaafuu himee jechuudha. Laayii umuyyee kaadhimaan xiyya namaa hojii haasofte. Wallaahi Dhugaan jaalatta. wallaahi. An beekaa qabachuun dadhabeeriif keessatti maqaa nama takkaanii mujee kanneen jabeessu jiru dadhabee na gube jechuudha. Si ooltaa. Miisejii isaanii saaquu dadhabee amma gube yeroo hunda miisejii isaanii dubbisaa jechuudha. Isii fi namni isa hojii haasa'an. Isii fi siimuu sodaadhee beekame. Garuu uummaatiyaaf immoo niin himee. Uummaatiyaaf immoo mataan na dhukkube. Namni eegisee nan ciise uummaati nama ganaa waliin fuudhanii bakka taataa'ee minaan jettee naaf alaalamte jechuudha. Beeka ganaa qaalimaa kan jaartiin ta'e Baadii siin jaan. sirriidha. Akkasii jechuudha. Wooma akkanaati waan takka takka uummaatiif wajjin hooni mari'atta akkam. Wayi jaalalaaf waan biraa. Takka takka gisee isiin waa'ee takka takka naan jettee na gammachiistes niin himaa fi uummaatiyaaf gammachuu isaan uummaatiyaaf niin qooda jechuudha. Kana naan jettee Akkana naan jettee uummaayee. hin gammadeen. Sirriidha gaariidha egaa asumaanuu jaalalaaf atii fi haati hedduu jiru cimsa beekee hariiroon akkanaa kuni. Isii tana yeroo hedduu affeertee yookaan bakka qamaatiitti harargee qaqqamaatirra nama affeera. Galchaa. Yookaan bakka qamaatii yookaan kaafteeriyaatti affeertee roomantiika keessa hojjiseen Yeroo wal qunnamtan akkamiin wal qunnamtan? Kaaffee barcaa. Isiin nama bakka qamaatii minaan nama dhufu. Qabeenyi jettee yeroo hunda na gorsiti jechuudha. Kaaffee minaa. Kaaffee illee deena.
Komodo garuu moonaaf isin yeroo guddaa baay'ee cimatti jedhu gargaaraa. Bajaaj sana namni akka biraa fudhata. Baay'ee gisee jaalamaas akka biraa fudhata. Beekaa gisee achi walitti dhuftan maal hojii gootanii maal talee akkam taatan. Bajaaj oofaa fa'aa hojii haasoftamoo yeroo wada gartan kana. Yeroo bal'inaan hojii fudhatanii hojii haasofitanii namni wanti jiru. Yeroo akkasii waliin agartan. Waan agarra. Bajaajii fudhannee yeroo hojii deemus ni qabna. Yeroo deemnee bakka gabbuunee faateenyoon isin jira jechuudha. Baanee boota bareedduu fa'aa deemee achi tetteenyoo si jira jechuudha. Saraaraa fa'aa. Saraaraa handa ilbiis. Sanis waan biraati. Seenaa baabbilee fa'aa deemee. Daakuu fa'aa dhagaa baabbilee. Paarkii deetti. Paarkii deemaa jechuudha. Barsiisan deemaa. Gaaraan garuu. Akkasitti akkas taanaa kaafareedhaadha. Beekaarra asumaan ishii tola qaama siif qorra yoo kaarra waa lama calla. Yoo kaa tee taate yoo immoo tan nama biraa taate yoo isiin tuni akka tasaatti Mustafaa huu hin beeku an nama maqaan akkasitti hin beeku jette maal goote maal taata jechuudha. Waan beeku hin dhageessu takkaan. Dariikaan yaa amma garuu bisee teettu maatiin fi beekee garuu bisee isiin jettu san waan narra jiru taa'umu hoggusuma beeknaa jechuudha. Yoo isiin narra naqaatti awwalee isin bu'u jechuudha. Bakka dhalaa unaaman jechuudha bakka. Namu barnaa garuu nama wajjin haasoo taa'ee jeegisee yeroo hunda giseen gaafadhu waan simalii nama takka wajjin haasa'u. Akkuma na beektu sanii. Akkasiin jettu. Dhiirtiin harkachuuf amma talaffoo wabdii. Akkasuma jetti yoo jana jentu taate immoo hawwii dhalaa namaa jechuudha. Akkuma keetiitti jechuun haatu akkana taate nama achii gaditti hin amanuu hojjaasuu hin danda'udha. Haasuunis. Sirriidhaa nama dhanuun dhagaame jiru beekte. Osoo ta'een jechuun maaliif namni akkanaan diraahi waan jiru akkana gade. Anama mataa kiyyaaf fuuna manu dhalaaf akkanaan taatee. Anama rakkinaan qaba. Yaadeen beekan gisee jaalatti nama qabdi jaan xixiqqeenyaa sanii miti jechuudha. Jaalatti gisee nama qabdu jira jechuudha. Jaagurran qabne isa. Waan san yeroo nama qabdu jira jechuudha. Yeroo jaaluma hundaa miti jechuudha. Yeroo qabdi nama qabdi. Yeroo si qabdee isa san malee hafuuraa baafachuu hin dandeenye jira jechuudha. Sinurraa qabu nama kan. Rabbi ati qiyaasuun nu waan qiyaasuutti maaliif ulfoodha jaalatti akka himan kana yoo taate ulfoodha jaalanneen yoo beena garuu jaalatti dhugaasan akka himanii yoo taate nan qabne as dura ganaadha jaalatti takkuma jaan beete bunnaannaa fakkar betukusuun oomi xaaffatoo jaamaarri beete bunninii fi jaalatti hanga obitu itti jaanii akkasii gaatamee hojii rabbi siyaa godhu eegaa asumaan gayuu karaa wanti deemnee kami. Dawallee ta'e dabaasna. Maqaa kee rabbi haa godhu. Ookee bilbila nu honnaa. Maqaan aswaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenyaa amma sagantaan teenya karaa xumuraa deemu jirti. Bilbila irra geenyee jirra. Egaa obboleessi keenya kun akka agartanii nama qalbiin xaliilaati. Nama akka jaalala kan wanta akkaan agarre. Yaa jaalalaaf akkan amanamuu ta'uu gahaadha jaalalaaf amanamaa ta'u. Kanaafuu meegaa isinis nu faana xuraadhaa carraa gaarii isa kanaaf na waliin hawwaa jechuudha. Karaa bilbilaa deemuu fayya. Assalamu alaikum. Badriin jaama sagantaa qormaata jaalalaati irraan si dawwaleen tokkor baaddaa suwaanimi nama si jaalatu tokko nu biratti argama. Na biratti argama namni kun hogguma qaayimteen sitti kanna. Ati dilluma kana jaalallee qabdaa? Haya mee tokko kaniin jaaladheetu amma naa himi qalbiin jaaladheetu. Nama dhugaan jaalattu ni qabdaati hunda keessa kan caalchiftee jaalattu.
Tokko ka jaalattu sirriitti. Sadeen keessaa tokko. Hayyee. Raankiin ta'e bareeddudha hedduun itti tolee jira. Meegaa namni nu bira jiru kun gaa nuti Mustafaa tahee Ahmad tahee Maayir tahee adda hin beekne siifitti kan hin adda baafatta. Hello. Lubuyyaa akkanuma beekta. Prank na godhuufi. Yeroo hunda maali prank godhuudha fakkaan. Way onnen xiyoo baqayte na beektaame onnen xiyyaa akka baqayte. Rifaatu onnen xiyya naaf ni bara. Anna dhukkubeyaa. Ayyaa siif hin dabala bee. Ayyaa. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nugaa bilbila xumurreeti har'a waan addaatiin nu mudate jabduun nu dhufe nutiitu qormaata dalagaa silaanuu piraankii nama godhuu qabeennan piraankii tan gootu nu dhufe yaa Maahir jettee Ahmed jettee piraankii addaata kan goote boodarra nama jaallattu isuma himtee jechuudha yaa ogaa nama addaati meegaa waan jettu nutis. Ani ishuu nama addaa ta'uu sitti hin argee yeroo isii maqaa wal jijjiirtu san isaan laaluu ture beekte maal sun dagaamete akka keessa. Daftaraa wallahi. Yoomiin asii deebi'ee gara booroo kan bayyana addaa minaamin biiti. Alaaluuf qopheetu jirta. Hunda yaaduutu jira jechuudha. Keessatti jiru. Keessatti jechuudha. Kana hundaan iyyatee akkas ture kunuunsi ilaalu. Okkee bareedaadha. Baga maqaa keemtu baga gammadde. Sagantaa keenya gaagamu goolabaatti deebinee jira. Sagantaa keenya akkamiin ilaalta? Sagantaan keessan bareeduudha. Dubbiisa kan kaafee jeeti. Namoonni yaaduma isaa adda baafachuu dadhabee jechuudha. As dhufee adda baafatee yoo kan isaa yaadne taate guyyaa sanatti irraa hafuu qabaa jechuudha. Akka danda'u godhee. Yoo maqaa isaan himne irraa muratee hafuu qaba. Irraa muratee hafuu qabaa akka danda'utti. Sirriidha. Suutaan xixiqqeeffateeti sirraa muramu waa jarjaraan galgalma san illee irraa muramu akkuma danda'utti irraa muramuu qabaa nama isin jaalladhu. Yaadni keegaa yaada gaariidha. Hedduu nuftee jira sirriidha namoonni qormaata jaallaa nutis wanni itti baafne namoota hedduu rakkatee haadhamaa gubra heerumdisuu si keessa galaana osoo isiin jirtuu adda baasuu fi waan jiru takka irraa eegallee kaafne yaadannoo kan nuti guddaa galatoome jechaa gaa sagantaan qormaata jaalalaa fuulduratti jecha. Egaa daawwattoota keenya akkuma waliin daawwannetti sagantaa kana har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan koomentii jala nu godhaa, laayik, sheer godhaa, sabskiraayib illee godhaati. Wal biraan gahaa isin jenna hanga sagantaa keenya biraatii waliin deemnutti nagaan nuuf tura.